Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetuu kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti kan waliin barachaa turree waa'ee hima ijaaruu ka jedhu waliin barannee turree maarree barnoota yeroo darban irratti akka barnoota guddaa barattan abdii guddaa qabnaa. Har'amoo waan haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa taaddeentuu akka fayyadamtanii fi guyyaa guyyaadhaan lammii isaa kan biyya keessaaf ala jiraataniif barnoota afaan Oromoo gama yuutuubiitiin karaalee garaagaraa dabarsuun isaa ni yaadatama. Kanaaf isinirraa immoo kan eegamu warra maatii keenya taatan warri maatii keenya hin taanee fi yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira nuuf qaqqabsiistanii akkasumas immoo maatii ta'uu qofti gaa waan hin taaneef barnoota nuti isiniif qoonnu kanaa bakkuma teessan teessanii barnoota afaan Oromoo kanaa baradhaa isiniin jennaa. Barachuu qofa osoo hin taane dandeettiiwwan afaanii arfan walqixxeeffadhaa isiniin jennaa. Dandeettiiwwan afaanii arfan jechuun maal jechuudha jettanii yoo gaaffii qabaattan, dandeettiiwwan afaanii arfan jechuun namni tokko afaan kamiyyuu haa ta'uu afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaanota addunyaa kanarra jiran keessatti dandeettiiwwan afaanii arfantu jiru. Isaanis dubbachuu, dhaga'uu, barreessuu, dubbisuu jechuudha. Dhageessanii dubbattanii garuu immoo barreessuuf dubbisuun isin dhiba yoo ta'e gama afaan Oromootiin taaddeentuu asan jira isiniin jedha. Kanaaf isin immoo barnoota inni isiniif qoodu kana bakkuma teessan teessanii akka barattan gamanumaan dhaamsa keenyaa jennaa. Kanaaf ammallee irra deebi'ee waan isinitti himu warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu bira nuuf qaqqabsiisaa. Akkasumas gaafa yuutuubiin keenya isin bira ga'u immoo maatii keenya ta'aatii maatii ta'uu qofa immoo osoo hin taane barnoota nuti isiniif qoonnu kanaa hordofaa isiniin jennaa. Utuma hima ijaarruu gaaffii gaafatamneef jechoota dubbifamuu hin dandeenyetu jiru. Keessattuu jecha sagalee laafaa hojjettanii jecha sagalee dheeraa, jecha sagalee jabaa, jecha sagalee rabutaa, jecha sagalee dheeraa gabaabaa, jecha sagalee gabaabaa dheeraa, jecha sagalee qubee dachaa qaban nuuf hojjettanii jirtu. Akkasumas immoo warri tasumaa barreessuuf dubbisuu hin dandeenye jira jedhanii yaada waan nuuf dhiyeessaniif kanaaf anillee wanta isiniif galuu hin dandeenye kunoo qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Utuman kee waa'ee himaa isin barsiisuu gara jechaatti deebi'een jira. Mee har'a barnoota keenya kan waliin barannu jechoota baay'ee jecha ta'anii hima kan fakkaatanii jechuudha. Barreessuun isaanii kan namatti cimu har'a keessaa amman danda'e isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Xixiqqeessee viidiyoo kana isiniif hin hojjedha. Jechoota dubbisuu fi barreessuun isin rakkisanii jalaa qabadheen isinii dhiyaadha. Kanaaf imalli keessaan taaddeetuu waliin haa ta'u jenna. Kanaaf mata dureen kun akkas jedha. Jechoota armaan gadii dubbisaa jedha. Jechoota armaan gadii dubbisaa jedha. Mee ilaala. Amma jechi kun baay'ee barreessuun namatti ulfaata. Mee isinumtiyyuu gaafa waan kana dubbisu dhuguma yaada keessaa dhuguma kana barreessuu dandeessu? Mee of ilaalaa. Bakkuma teessan teessanii viidiyoon keenya yeroo isin bira ga'uu dhuguma jecha kana barreessuu nan danda'aayi jedhaatii of ilaalaa. Amma yeroo ilaalanii hima fakkaata garuu immoo jechadha jechuudha. Kanaafi jecha kana akkamittiin akka dubbifamuu fi akkamittiin akka barreeffamuu ilaalaa isiniin jedhaa. Ani immoo isiniifan dubbisaa jechuudha. Warri dubbisuu beektan dhuguma jecha kana barreessuu nan danda'a jedhaatii ofii keessanii yaalaa. Baay'ee dheeraadha wanti kun. Baay'ee dheeraa waan ta'eefi ammaaf isiniin dubbisaa. Waa'ee birsagaa isinii qabadheen dhiyaadhaa. Garuu ammaaf jechuma kanan isinii dubbisaa jechuudha. Birsaga jechuun maal akka ta'e kan waliin barannu ta'a. Haa ta'us malee ammasitti immoo jechoota kanaa dubbisaa, qabadhaa, barreessaa isiniin jenna. Kanaaf gaafa dubbisnu malaan maltummaa jedha. Malaan maltummaa, malaan maltummaa. Argitanii ammam akka inni dheeratu qubee meeqa akka inni qabu malaan maltummaa jedha jechi kun.
jechadha jechuudha malee hima miti. Gaafa barreeffamu garuu maalidha? Hima fakkaataa jechuudha. Garuu qubee amma kana dhuguma barreessuu nan danda'ii jedhaati of gaafadhaa. Malaammaltummaa kana gaafa barreessinu akka kanaanii barreessinaa jechuudha. Inni itti aanu immoo maal jedha jecha maal jedhudha? Gamaggamuu, gamaggamuu, gamaggamuu jedha. Argitanii? Gamaggamuu jedha. Inni dhumaa kun immoo maal jedhaa? Gammoojjummaa, gammoojjummaa, gammoojjummaa jedha. Kanaafi isin maal gochuu qabdu seetani? Amma fakkeenyaaf jecha kana maaliin jedhee? Malaammaltummaan jedhe. Malaammaltummaa. Malaammaltummaa kana ofii kootii yaada keessaa ammaman barreessaa yaalaa isin ofii keessanii cufaatii qubee meeqa qaba? Jechi malaammaltummaa jedhu kuni qubee meeqa qaba? Qubeen sun immoo eessatti jabaata? Isa kanallee ilaalaa jechuudha. Qubee meeqa of keessaa qaba? Kun waa'ee birsagaa laallata haa ta'us malee malaammaltummaan kun akkamittiin akka barreeffamu ilaalaa isiniin jenna. Ofii keessanii of gamaggamaa. Akkasumas immoo taanee gamaggamuu jedha. Gamaggamuu. Gamaggamuun kuni jecha qubee meeqaan of barraa'aa? Qubee meeqa of keessaa qabaa? Kanallee ofii keessanii yaalaan isiniin jedha. Akkasumas inni itti aanu gammoojjummaa jedha. Gammoojjummaa. Gammoojjummaa. Gammoojjummaan kun qubee meeqaan barraa'a? Akkamittiin barraa'aa? Viidiyoon kun gaafa isin bira ga'u ofii keessanii bakkuma teessan taa'atii yaalaa isiniin jenna. Maaliif namni isin arguu hin jiru? Waan qaanoftan waan hin qabneef ofuma keessanii waan of barsiistanii fi malaammaltummaa, gamaggamuu, gammoojjummaa kana akkamittiin barreessuu akka dandeessan dhuguma kanaa wajjin wal fakkaataa? Kana ilaalaa isiniin jenna. Al tokko isiniifan dubbisa. Maal jedhaa? Malaammaltummaa, malaammaltummaa. Inni itti aanu gamaggamuu, gamaggamuu. Inni dhumaa gammoojjummaa, gammoojjummaa jedha. Kanaafi har'a maaliif isiniif dhiyaadhee dhufe? Jechoonni kun dubbifamuu hin danda'u moo hin danda'anii kan jedhu barreessuu yoo isinitti cime kanarraatii baradhaa. Himalli keessan Taaddeetuu waliin haa ta'uu isiniin jennaa. Barnoonni keenya akkuma itti fufetti jira. Akkuma isiniin jedhee mata dureen kunii maal jedhaa? Jechoota armaan gadii dubbisaa jedha. Kun maal jedhaa? Bakakkaa, bakakkaa, bakakkaa. Inni kun kiiloogiraama, kiiloogiraama, kiiloogiraama. Inni kun qabbaneessituu, qabbaneessituu, qabbaneessituu. Inni dhumaa waardiyyaa, waardiyyaa, waardiyyaa jedha. Maaliifan isiniif qabadhee dhiyaadhee? Jechoonni jecha ta'anii hima kan fakkaatantu jiruuf jechuudha. Kanaafi qubee kana akkamittiin barreessuuf dubbisuu akka dandeessan of ilaalaa isiniin jenna. Kana jechuun kana yaada barattoota keenya irraa fudhannedha. Jechoota sagalee jabaa jettaniittu, sagalee gabaabaa jettaniittu, sagalee irra butaa jettaniittu jechoonni tokko tokko gaafa miidiyaa hawaasaarraa ilaaluu hin dubbifamanii jedhanii. Kanaafi isaan keessaa muraasa isaanii hin cimu kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Ganaamoo kan kana caalaa cimullee isiniif qabadhee akka isinitti hin cimneef karaa salphaatiin akka bartanii fi jechoota kana qabadhee isiniifan dhiyaadhaa. Takka hima ijaaraa, takka immoo jechaan yoo barbaanne immoo akkasis jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf jecha kana bakakkaa jenne, kana kiiloogiraama jenne, kana qabbaneessituu jenne, kana waardiyyaa jenne. Jechootuma kana immoo fudhanne yoo barbaanne hima itti ijaaraa deemuu dandeenya jechuudha. Barnoota itti aanuu yoo barbaanne yookiin jechootuma kanan isinii dabalaa yookiis immoo maaliin godhaa? Jecha kana fudhadheen hima itti isinii ijaaraa deemaa jechuudha. Maaliif hima erga bartanii hima gadi fageessitanii beektanii jennaan keeyyanni isinitti hin cimuu jechuudha. Dursa isatti ajjeesuu qabdu, hima keessatti xumuruu qabdu jechuudha. Maaliif caasaa keeyyataa keessatti wanti beekamuu qabu tokko qubeef qubeenii sagalee yeroo ta'u, sagaleef sagaleen immoo jecha ta'aa jechuudha. Jechaaf jechi immoo maal ta'aa? Hima ta'aa jechuudha. Himaaf himni immoo maal ta'aa? Keeyyata ta'aa jechuudha. Kanaaf isinii gadi fageenyaan maal baruu qabdu yookiin maal beekuu qabdu? Hima beekuu qabdu jechuudha. Jecha tokko fudhannee hima meeqa hedduu ijaaruu dandeenya jechuudha. Kanaafi
barnoota keenya jechoota ciccimanii fi himallee kan waliin ittiin ijaaraa deemnu ta'a. Isin immoo hordofuu hin dagatinaa. Viidiyoo xiqqeessinee isinii hojjenna. Isin immoo hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanaaf al tokko irra deebi'een isinii dubbisaa jechuudha. Kun maal jettii? Bakakkaa kunoo kiiloogiraama kunoo qabbaneessituu inni kunoo waardiyyaa jedha. Jechoonni kun maallaa? Jechoota barreessuu fi dubbisuun isaanii nama rakkisu jechuudha. Dubbisuu ni dandeessu, garuu immoo barreessuu isaanii dhuguma hammam akka dandeessan isin ofii keessanii of ilaalaan isiniin jedha. Yeroon isinii asirra viidiyoo kana isin bira ga'u ofii keessanii dhaabaatii barreessaa isiniin jenna. Kanaafi har'a kan waliin barannee jechoota armaan gadi dubbisaa jedhu mata duree keessatti waa'ee jechootaa jechuudha. Jechoota keessaa immoo warra barreessuun isaanii nama rakkisanii isiniif eegaleen jira. Maarree isin immoo hordofaa isiniin jenna. YouTube kana caalaa isinittiin dheeressinu. Oromoon keenya maal jedhaa? Baay'ateef quufan ta'uu jedha. Kanaafi jechoota kana warran isinii hojjedhe kana viidiyoo kanarraatii jecha meeqan qabadhe, akkamitti barreessuu danda'a, akkamittiin dubbisuu danda'a ka jedhu walii of ilaalaa isiniin jenna. Egaa barnoonni keenyarraa kan asirratti dhaabbatu ta'a. Barnoota ittaanuun kan walitti deebinu ta'a. Akkasitti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.